Yooyyaa akkam jirtu fayyaa keessanii babaaroo faayyoo nageenyi waaqayyo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hadha barnoota gaarii paartii lammaffaa C++ keessa isinii qabadhee dhufeera. Hadha barannu daataa taayipiidha. Daataa taayipiin maal akka ta'e kaleessa yookaan yeroo darbee ilaalleerra haayilaaytii isaa jechuudha. Irra isaa keessa isinitti himeera. Hadha immoo kan sirriitti ilaallu isa jechuudha. Kanaafuu daataa taayipiin maali jechuufi daataa taayip all variables use data type during declaration. Data type yeroo kan fayyadamna during declaration. Look here please. Kana fudhadhee sitti mul'isa. During declaration jechuun yeroo yookaan declare goonu yeroo memory declare itti goonu jechuudha. Memory jechuun maalidha? Bakka vaaluun keenya store itti ta'u jechuudha. Kanaafuu variable maali jennee kaleessa it is a name of memory located. Maqaa memory locate goone yookaan bakka memory qopheessine jechuudha. Fakkeenya x is equals to 5 yoo jenne x is variable, 5 is value. Kaleessa isiniif fudhadheera. A glass of water yoo jennu burcuqqoo bishaanii yoo jennu burcuqqoon yeroo baay'ee akka konteeneritti yookaan akka variabilitti fudhanna. Vaaluun isaa immoo bishaan jechuudha. 5 hansiin jedhe suni akka bishaanitti fudhadhaa. Bishaan maaliin qabama yookaan qabeen isaa maalidha? Burcuqqoodha jechuudha. Akkasuma afaan kompiitaraa keessatti C++ ta'e moo Java ta'e moo PHP ta'e moo whatever isaan hundi isaaniiyyuu variable mataa isaanii qaban akkaataan itti fayyadama isaanii garagaraa yoo ta'e iyyuu variable qaban jechuudha. Variableen kun maqaa memory sanii kenname value irratti store goonu jechuudha. So data type yoo jennu it uses for declaration. Declaration jechuun itti himuu jechuudha. Kompiitara kanatti gaafa x is equals to 5 sinin jedheera. X is equals to 5 yoo jedhu x kuni memory bakka qabate sinin jedheera. Memory kuni data type isaa maalidha? Is it double? Is it integer? Integer immoo double idhamoo yookaan float immoo character immoo string immoo maalidha? Kana ibsuufi ibsaa jechuudha. Kompiitara itti himnaa jechuudha. X kun integeridha. X kun yookaan wanni X qabateeru kun integeridha yookaan decimalidha jenne yookaan boolean yookaan true or false jechuudha. Isa kana inni itti himuufi it used for declaration. Kanaafuu data type maal nu fayyada? For declaration jechuudha. So yeroo declaration yookaan itti himnu jechuudha. To tell whether the stored value is integer or decimal or character or boolean or whatever integerota yookaan decimal immoo character immoo string immoo maal akka ta'e yeroo itti ibsinu we have to restrict the data type of that stored value. We have to restrict. Integer ta'ena integeridha. Decimal jenna decimalidha. Character ta'ena character yookaan char jedhama. Char jedhamoo byte jedhamoo as keessatti bytein baay'ee hin jiru ilaalla. So it specifies the size. It specifies what? Data typing kun maal nu godha? It specifies the size and the type of value to be stored. Sizing keenya meeqa akka ta'e fakkeenyaaf x is equals to 5 yoo jennu meeqa qabata? Fakkeenyaaf burcuqqoon tokko wanta inni barbaachisu ol qabachuu hin danda'u. Bishaan yoo xinattu hamma qabachuu danda'u san qabata jechuudha. So it specifies what? The value and the types of value. Gosa type isanii maali? Integer immoo value type isaallee specify godha yookaan adda baasa. Size isaallee jechuudha. Kanaaf integer yoo ta'e size qaba, boolean yoo ta'e akkasuma decimal yoo ta'e size mataa isaanii qabanii ilaalla. Kanaafuu I think data typing sadii jedhee kaleessa isinitti himeera. Tokkoffaan primitive data type dha. Primitive data typing kun built-in dha. Yeroo built-in jechuun C++ keessatti already wanta defined ta'eerudha. Already waan jirudha jechuudha. Primitive data type yookaan built-in data type jennaan this built data type or primitive data type is already what defined by
C++. C++ mataa isaanii maal godheera? Define godheera jechuudha. Kanaafuu as jalatti tokko tokko ilaallaa. Primitive type keessaa tokko integeridha. Integeriin maal store gochuuf nu fayyada? Bu'aan isaa maal jenneera yeroo baay'ee during declaration yeroo variable keenya declare goonu integerii moo decimal moo maal akka ta'e itti himna jechuudha. So during declaration fayyadamna to restrict the type of data to be stored on that variable. Kanaafuu integerii fakkeenyaaf x is equal to 5 yoo jenne int x is equal to 5 jenna. Kanaafuu 5 maalidha? Integeridha. Fakkeenyaaf int x is equal to 5.5 yoo jennu pointii waan qabuuf integer irratti taa'uu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu we have restricted maan goone restrict gooneerra jechuudha. Restrict gooneerra yookaan murteessneerra jechuudha. Bakka integer teenaa integeridha. Decimal teenaa decimalii ta'uusaa adda baanneerra jechuudha. Kanaafuu kana inni hojjetaa nama programming san barreessutti asirratti hojjetaa jechuudha. Kanaafuu dhaqxanii nutti itti murteessaa jechuudha. X'n kiyya value inni qabateeru sun value jechuun 5 fakkeenya valuun 5 dha. Ilaalla fakkeenya waliin inni itti aanu karakteridha. Karakterii yeroo baay'ee saayizii isaa tokkodha. Tokkodha jechuun female yoo jennee fudhannu database irratti yoo fakkeenya hojjetan ta'e female yoo jennu m yookaan f maalidha? Dhalaa fi yookaan femaleidha. Malein immoo dhiiraa fi m dha jechuudha. Kanaafuu maalidha? Qubee tokko qofa qabata jechuudha. Qubee lama tokko hin fudhatu. Qubee lama hin fudhatu. Karakteriin saayizii isaa jechuudha. Saayizii specify goona inni jiru asirratti. Type isaa maalidha? Karakterii ta'uusaa, saayizii isaa meeqa? Tokko ta'uusaa update murteessinu jechuudha. Kanaafuu inni lammaffaan primitive data type keessaa inni lammaffaan karakteriidha. Tokko tokko ilaalla. Inni sadaffaan booleanidha. Boolean yeroo baay'ee true falseidha. True falseidha valuun isaa jechuudha. So it is stores what? True or false. Kana store nu godha jechuudha. Inni biraa immoo float pointidha. Float point yeroo baay'ee decimal pointidha. Garuu yeroo baay'ee digitii isaanii 5.01234 haga 6 yoo ta'u decimal ta'a 7.8 wanta akkasii maafi precision scientific method keessatti measurement keessatti yeroo physics baratan hin beektan jedhee yaada. Precision warra jedhanu value exactly fiduu yoo barbaanne raane float yookaan decimal fayyadamna jechuudha. Salary am fakkeenyaaf integeridhaan ibsinu damooza nama tokko yookaan mindaa nama tokko integerin ibsinu maaliin ibsina? Float yookaan decimalidha. Garuu decimaliin keenya yeroo baay'ee qabxiin gara kaan jechuudha. Qabxiin gara kaan yoo inni 7 ol ta'e float fayyadamna. Decimaliin yoo 7 gad ta'e decimal fayyadamna jechuudha. Garaagarummaa isaanii kana jechuudha. Maafi 5 point jennee kaane 0.00059 jennee yoo fakkeenyaaf achi caalaa baay'inni 7 ol ibsuu yoo barbaanne raane filootii malee desimaliin nuun fudhatu jechuudha. Desimaalii haga 6 filootiin guddaadha jechuudha. Dabli pointiin maal bu'aasa desimaalidha. Kanumaan tokkodha. Garuu isinitti himeera yeroo baay'ee digitii gara qabxiin gara kaanii haga 6 yoo ta'e dabli yookaan fayyadamna. Filootiin immoo yeroo baay'ee 7 8 baay'ee precision jechuun exactly accurate value isaa yoo ittisuu barbaanneeraan almost akkuma point decimal pointiin kenna dabalaa dhufu accurate isaa waan ta'e dabalaa dhufa jechuudha. Gara fakkeenyaaf 6 waan jedhamu jira round isa jedhamu 6 gara kamitti akka siqu fakkeenyaaf 5.4 yoo ta'e 4 yeroo baay'ee gadi siqa. 5.5 yoo ta'e gara kamii siqa? Gara mana olaanootti siqaa jechuudha. Kanaafuu 5.9 fi 5.5 is not equal. Akkuma increase godhaa deemuun qabxiin gara desimaliin gara kaanii sun akkuma dabaluun accuracy isaa dabalaa jechuudha. Kanaafuu dabalee fi filootii isaa kana garaagarummaa isaa. Inni biraa immoo voididha. Voidin kun valuelessidha. Valuelessidha jechuun yeroo baay'ee voidin bakka return type hin jirretti fayyadamna. Return type integer warroon asii olii argitan kun baay'een isaanii return type qabanii inni garuu void jedhu kun yeroo baay'ee function irratti ta'a.
ilaalla. Tokko tokkoon void yookaan valueless wanta ta'an tokko store nu godha jechuudha. Inni biraa immoo wide characteridha. Wide characteriin garaagarummaa kaaraakterii kanaatiin maalidha? Yeroo baay'ee biitii 8 olidha. Ilaalla isallee. Biitii 8 olidha. 2 fi 4 baayitii qabatuu danda'a jechuudha. Baayitii jennaadhanu baayitiin tokko biitii meeqa? 8. Baayitiin 2 jennu biitii meeqa? 16 jechuudha. Kanaafuu garaagarummaa qaba kaaraakterii fi wide characterii. So inni lammaffaan jechuudha data type keessaa inni lammaffaan derived dataadha. Derived dataan immoo eenyufaadha? Function kan jedhamu jira. Function kun yeroo baay'ee derived dataadha. Function bakka hojiin itti hojjetamu jechuudha. Bakka hojii itti hojjetamu isiniin jedheera kaleessa. Fakkeenyaaf objectii C++ yeroo baay'ee object oriented programmidha. Rectangle fakkeenyaaf fudhannee attribuutii fi property qaba. Property fi yookaan behavior isa jennu sanidha. Behavior fi attribuutii qaba. Amala objectii isa ibsuudha. Amala objectii isa ibsu wanni sun attribuutii yookaan performance action jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf isa lamaan qaba jechuudha. Fakkeenyaaf attribuutii inni jennu height fi width attribuutii yoo ta'u isa kana lamaa yoo walitti baay'ina hojii waan hojjetamuuf this is a function. Kanaafuu area dha jechuudha. Area is equals to rectangle yoo ta'e 2 times base times height dha jechuudha. Kanaafuu hojii asitti hojjetama jechuudha. Maafi gubbaatti declare goota gabuutee immoo bakka functioning kun itti hojjetamu jechuudha. Inni biraa immoo array'dha. Array'n akkuma kaleessa ilaallee akkuma variable ta'e garuu elementoota baay'ee store godha kun. Elementoota baay'ee store godha jechuudha. Fakkeenyaaf elementiin kennaa lakkoofsa natural number yoo ta'u fakkeenyaaf lakkoofsa lakka'ee duwwaa irraa ka'ee 1 2 3 jennee jiraanne duwwaa 2 3 4 kun elementii yoo ta'u wantoota kana store kan godhu array jedhama. Pointeriin yeroo baay'ee adreesii point godha. Sana sirriitti qabbuun ilaallaa jechuudha. Isaan kun derived data type jedhama. Reference akkasuma yeroo objectii ta'an. Inni sadaffaan immoo user defined data type dha. User defined data type yeroo baay'ee kilaasifaadha. Kilaasii ilaalla. Kilaasii jechuun instance of objectii dha. Kanaafuu kilaasiin jira. Kilaasii san keessa immoo objectii jira jechuudha. Tokko waliin ilaalla. Structure inni jedhamullee C++ keessatti user defined data type dha. Inni biraa immoo union dha. Union kun maal akka ta'e tokko baay'ee fuulduratti waan ilaalluuf amma highlight isaa isin himaa jira. Enum yookaan enumeration bakka enumerate goonuu listii bakka itti hojjennu jechuudha. Inni biraa immoo type def dha. Kun hundi isaa data type C++ keessatti fayyadamnu jechuudha. Okay, let us continue. Data types are used to tell data types are used to tell the variables the type of data that can store. You see, type of data man nu godha tell godha yookaan declare nu godha jechuudha. Bu'aan isaa kanaadha baay'ee. Bu'aan isaa kanaadha. Al tokko integer jennee rataanaan decimalii yookaan floatii ta'uun beeku. Maalidha? Memory keessatti integerii ta'uu beeka. So kanaafuu it declares or it tells the variables the type of data that can be stored on that variable. Variable sanitti gosa data inni data inni jennu kun waa data dha bakka. Data hin beektanii gosa data stored nu godhu bakka itti murteessinu jechuudha. Fakkeenyaaf burcuqqoo tokko fudhadha. Burcuqqoo tokko fudhattanu inni aanaa itti naqamee fi inni bishaan itti naqame tokko miti. Inni maan qabateera tokko aanaan qabateera maqaa isaa iyyuu aanaan burcuqqoo aanaan wajjin jenna. Inni kaan immoo burcuqqoo bishaan wajjin jenna. You see, kanaafuu differentiate goona jechuudha asumatti. Kun aanaa ofirraa qaba, kun maa ofirraa qaba, bishaan qaba, kun immoo shaayii yookaan sukkaara wanta garaagaraa ofirraa qabaachuu danda'a. Type isaatiin adda nuu kabaasu data type dha. Maal meemoriin sun burcuqqoon fakkeenyaaf gosa tokko ta'uu danda'a. Bifa tokko ta'uu danda'a garuu maali adda baannaa maqaa aanaan jennu sanidha. Aanaan burcuqqoo aananii
burcuqqoo bishaanii, burcuqqoo shaayii, burcuqqoo bunaa. Maqaa itti kennaa jira. Taayippii isaa koompitara himaa jirra jechuudha. Whenever a variable is defined in C++, defined jechuun variablein kun defined jechuun itti himuu jechuudha. Declare gochuu jechuudha. Eenyutti koompitara himuu jechuudha. Variablein keenya kun defined yennaa jennu variablein keenya kun jennee koompitara himaa jirra. Variablein keenya kun fakkeenya x is equal to 5 yoo jennu integer yoo jennuun koompitara integer ta'uu beekaa jechuudha. So that variable is defined jechuudha. Declared jechuudha. Koompitara beekee jechuudha. C++ keessatti yeroo baay'ee compiler allocates some memory for that variable. Compiler yeroo baay'ee memory maan godha allocate godha kennaaf jechuudha. Variable saniif. Depending on what? Data type. Maarratti hundaa'e data type sanarratti hundaa'e memory allocate godha jechuudha. Memoriin variable tokko allocate ta'e wanta biraatiif oolu jechuudha. Inni burcuqqoon bishaan qabatee aanaa itti naqnaa wanta yoo makame yaala wanni biraan hin ba'a. Kanaafuu adda addaan ta'uu qaba jechuudha. In that way. So we have to declare that variable for the computer jechuudha. Every data type requires what? Different amount of memory. Different amount isaanii gargaraa jechuudha. Fakkeenya akka shaayiitii fi ka aanaa itti naqnu tokko burcuqqoo tokko miti. Ka sukkaaraa ka shaayii maan ta'a hin xiqqaata. Ka aanaan hin guddata. Different amount of memory. Akkuma sanii jechuudha. Kan deesimaaliitii fi kan integerii tokko miti. Kan karakteriitii fi kan buuliyaanii tokko miti. Memory isaanii. Maafi saayizii isaa jechuudha. Saayizii isaa garagara. So every data requires what? Daataan tokkoon data maan godhaa? It requires what? A different amount of memory. You see? So data types specify what? Size and types of the value to be stored. Kanaafuu data type bu'aa isaa maalidhaa? Size specify nu godha or identify nu godha. Itti aansee immoo type of value. Value jechuun wanta variable keessa jiru. Wanta variable keessa jiru sani adda nu baasaa jechuudha. Yookaan maal akka ta'e bishaan immoo burcuqqoo bishaaniiti immoo burcuqqoo aanaaniiti immoo. So it defines what? The value of that variable and the size of that variable. It's very great. Alright, primitive data type gosa torba jira. Ilaallaa 8dha yeroo baay'ee garuu as keessatti 7 jira. Baayitiin jiru. Sawwal maal laala guyyaa bira. So these data types are built in or predefined data type. Which one? Primitive data type is a built-in or predefined data type. Durattuu isiniin jedheera. C++ keessatti already built-in dha jechuudha. Built-in data type jechuudha. Integer, character, boolean inni isaan torban maqaa isin dhahe. So it can be used directly by the what? User. Why? To declare variable. Variable declare gochuu to tell this variable is whether it is integer, what it contains. Maal of keessaa qaba. Itti himuu fi directly fayyadamnaa jechuudha. Integer. So the keyword of the integer is int. Yeroo barreessinu id irratti jechuudha yookaan text editor ta'uu danda'a yookaan id yookaan integrated development environment kan jennu hedduu jira, deebiin jira, code blocks jira. Yeroo caannu waliin ilaalla yookaan yeroo feenu waliin ilaalla. Keyword achirratti fayyadamnu. Keyword jechuun baay'ee waan koompitaraaf reserved ta'e jechuudha. Integer jennee hin barreessinu. Int jennaan computer integer ta'uun beekaa jechuudha. So this is a keyword. Which one? This is a keyword for integer. Keyword dha jechuudha. Reserved dha jechuudha. Reserved kan fayyadamuu hin dandeettanu. Integer ala yookaan akka data type itti fayyadamuu dandeettani malee bakka biraatti akka variable itti fayyadamuu hin dandeettan. Variable jennee kan fayyadamuu hin dandeenye. It is reserved variables for computer as what? Keyword. So it requires what? 4 bytes of memory space. Space jechuun iddoodha. Iddoo memory locate gooneerru. So 4 bytes. Isin galee 4 bytes. 4 bytes jechuun baayitiin tokko 8dha. 8 baay'isuu 4 meeqa? Biitii 32 jechuudha. Biitii 32 barbaachisa memory isaa. Maan godhisaa fi store godhisaa yookaan value sannuu qabatiisaa. So it ranges from where? Okay, 0 negative, not 0 negative
to this one. It's very huge number. Ilaalla lakkoofsa guddaadha. Baay'ee qabachuu danda'a. Akka kanarraa hafe gara desimaalii fi float point dabarraa jechuudha. Akka kanarraa hafe asii oli lakkoofsa hamma kana fakkeenyaaf yoo qoodane asii yoo kuttanu 3 tokko 2 3 gara miliyoona 2 jechuudha. Space memory range qixa kana negative gadillee fi positive ollee qixa kana ofirratti qabataa jechuudha. It's very huge space. Range isa baay'ee guddaadha ilaalla. So character it is used for storing character. Character fi stringin garagara baay'ee. Qubeen tokko character yoo ta'u qubeen 2 fi 3 string jedhama. Isiniif character yoo jennu qubee tokko yoo ta'e qofaadha. Kanaaf qubee tokko store godhisaa fi string fayyadamuu hin qabnu. Because we lost what? Memory space maan goona lose goona jechuudha. Lose waan goonuufi so instead of using a string we have to use what? Character fayyadamuu qabna. Wanta fakkeenyaaf burcuqqoo fudhadha. Burcuqqoo bishaan xiqqaa qabatu. Bishaan xiqqaa qabate ta'uurra burcuqqoo xiqqaa barbaanne bishaan xiqqaa zatinanne wanta hammasaa olii ol kee'u. Maafi waan space lose goona jechuudha. Kanaafuu kaaraakterii fi stringin garaagarummaa isaa kana jechuudha. Kaaraakteriin qubee tokko qofa qabata. Stringin qubee tokkoo fi tokkoo ol baay'ee qabata. Yoo fakkeenyaaf qubee 3 store gochuu barbaanne raanne yookaan irratti store gochuu barbaanne raanne kuusuu jechuu dandeenya. Baay'ee kuusuu itti naquu barbaanne raanne wanta sadeenaan kaaraakterii hin danda'u. Kanaafuu stringin naqna jechuudha. The keyword used for the character data is char. Kanaafuu char jennee barreessina malee character jennee hin barreessinu jechuudha. It requires 1 byte of memory space. 1 byte isin jedhee miti 1 byte dha. Integer 2 byte dha. Kamtu guddaadha? Integer guddaa jechuudha. Inni kun bt isaa 32 kun immoo bt isaa 8 jechuudha. So it ranges this 100 fi negative 128 haga positive 100 fi 27 or 0 to this jechuudha. Bakka walumaa galatti gidduu kana fayyadamna. Kana caalaa dabarree fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. So the third one is boolean. Boolean is used for storing logical values like 0 and 1. That 0 and 1 is true or false. So it stores what? True or false. Kana store nu godha jechuudha. So logical value dha jechuudha. Logical value jechuun tokkoo fi 0 dha. Tokko ta'e true dha, 0 ta'e false dha jechuudha. So the keyword used for this boolean type is bool. Bool jennee barreessina malee boolean jennee hin barreessinu. Yeroo editor irratti barreessinu text editor yeroo barreessinu boolean yoo jettan error isin dhufa. Java qofa irratti boolean jenna malee C++ irratti bool qofa jenna jechuudha. Floating point is used for storing single precision. Laala iddoo kana precision jechuun accuracy isaa itti siksuuf. Fakkeenyaaf lakkoofsa tokko walta siksuu yoo barbaadan yoo nuti ama irraa gannu round off yoo irraa goonu yookaan irraa siksuu jedhama ture desimaalota siksuu kan jedhamu. Yoo fakkeenyaaf 5.4 irraa buutanu 4 qofa ta'a. Qabxii irraa badaa jechuudha. Adoo garuu walitti baay'inne 4.4 times 4.4 qabxii isaa guddaa. So accuracy isaa lose godha jechuudha. Scientific method keessatti yeroo experiment hojjennu yeroo baay'ee precision jechuun desimaalii baay'ee yoo fudhanne qabxiin gara kan jiru jechuudha. Qabxiin gara kan jiru yoo baay'ee isaa fudhanne gara accuracy nu siqaa jedhee dubbadheera duralleetti akkasii jechuudha. Single precision jedhu floating point yeroo baay'ee accuracy fi. So the keyword used for this floating points is what? Float. Float variables typically request 4 bytes of memory space. Memory space dha kun baay'ee 4 bytes of memory space dha. Integer walta dhiyaata garuu pointii qaba jechuudha.
double float point is used for storing double precision. Kun double dha, kun float dha. Double precision floating point value almost with the decimal value. The keyword used for the double floating point is double. So typically it requires what? 8 bytes. Guddummaan isaa maadha? 8 bytes. 8 bytes story godhaa jechuudha. Space kana barbaada. Kun 4 barbaada jechuudha. Garuu isaan hundinuu pointidha. Decimal number dha jechuudha. Decimal number dha. Haa ta'u malee garuu yeroo qabxii tuqaan garkaan jiran yeroo hojjennu achirratti garaagarummaa isaa guddaa jira. Jaabaaf irratti isaadha. Void jennee dura dubbaneera valueless. Valueless data type dha. Void means without any value jechuudha. Void data type represents valueless entity. Nullify jechuudha. Wanta kan null jedhamu. Void data type is used for those functions which does not return value. Value return godhu jechuudha. Void fayyadamu taana we can't return value. Wild character is also a character data type, but this data type has a size. Size isaa jechuudha. Character kan irraa kan adda godhu it has greater than normal 8-bit data type. Characterin tokko meeqadha? 8 miti kun 8 oliidha jechuudha. Characterin baayitii tokko biitii meeqa? 8. Kanaaf 8 qofa malee 9 jennee 10 jechuu hin dandeenyu. Kanaafuu inni kun wide character kan jennu characterira ka caalu jechuudha. So yeroo baay'ee chart jennaan yeroo barreessinu jechuudha. It represents by chart. It is generally 2 or 4 byte long. Lama yookaan 4 aga 16 deema jechuudha. 4 jechuun 4 times aga 32. 4 times 8. Lama jechuun 16. Biitii 16. Baayitiin tokko 8 waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu barnoota hadhaa waliin baran isa kana fakkaata. Rossif Academy haalaan isin barsiisaa jira. Kanaafuu hundi keessanuu nurraan fagaatina.